Akkam jirtu maatiiwwan Milkii Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkii Tuubii barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti barreessuu fi dubbisuu akka dandeenyuu fi barnoonni kutaa darbee isiniif qabannee jiru arrallee kan itti fufee jirudha. Kanaaf marree warreen barumsa kanaa hedduma teessanitti yeroo gabaabaa gidduutti barumsa afaan Oromoo kana barreessuuf dubbisuu akka dandeessaniif kunoo lakkoofsa asii gadi isinii keenya jiruun dawwaluun nu qunnamuu dandeessu karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, karaa waasaappiidhaan. Barumsa kana warreen barachuu barbaadan karaalee amma isiniin jenne kana warreen barachuu barbaadan dawwaluudhaan nu qunnamuu ni dandeessu. Kanaaf marree warreen yuutuubii keenyaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Barnoonni har'aa waliin ilaallu jecha jabaa afaan Oromoo kan jedhudha. Jecha jabaa afaan Oromoo. Jecha jabaa jechuun jecha dubbifamaa wal fakkaatu lama dubbachiiftutti hirkachuudhaan kan barreeffamu jechaadha. Jechooti asii gaditti isinii tarreessinee jirru kuni jechoota jabaa of keessa qaban jechaadha. Jecha jabaa jechuun maal jenne? Dubbifamaa lama wal fakkaatu wal bukkeetti barreeffamuudhaan dubbachiiftutti hirkachuudhaan ergaa isaanii kan dabarsanii yookiin jechi sun hiika kan taasisu jechaadha. Kanaafiyyuu jecha jabaanii gaafa dubbifamaan wal fakkaatu lama dubbachiiftutti hirkachuudhaan yeroo dubbisnu immoo jabeessinee qooqa sagalee keenya yeroo baafnu jabeessinee kan dubbisnu jechuudha. Kanaaf marree tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a nu duukaa bu'a. Damma, damma, tabba, tabba, gurra, gurra, qoodduu, qoodduu, rakkoo, rakkoo, kubbaa, kubbaa. Kanaaf marree jechoonni kun amma isatti amma damma kan jedhu eessatti jabaatee jira? Damma, damma. Sagaleen keenya eessatti jabaate? Maa kanarratti jechaadha. Tabba kan jedhu kunoo eessatti kan jabaate? Baa kanarratti tabba. Ba sagaleen keenya yeroo qooqa sagalee keenya baafnu hin jabaataa jechaadha. Gurra eessatti asittoo? Raarratti jechaadha kan jabaate. Qoodduu eessatti jabaate asitti? Daa kanarratti jechaadha. Rakkoo kan jedhu immoo eessatti jabaate? Kaa kanarratti. Kubbaa kan jedhu kunoo eessatti? Baa kanarratti jechaadha. Ayyee. Madda, madda, hamma, hamma, carraa, carraa, soddaa, soddaa, qeerroo, qeerroo, dallaa, dallaa. Kanaaf marree jechoonni kuni jechoota jabaa jenne. Jechoota jabaa jechuun maal jechuudha jenne? Jecha dubbifamaan wal fakkaatu lama wal bukkeetti osoo gidduu isaanii dubbachiiftuun hin galiin dubbachiiftuun gama boodas yookaan gama hundaatti hirkataniitoo hiikaa kennuu kan danda'anii qooqa sagalee keenya yeroo baafnu jabeessinee kan dubbisnu jechaadha. Amma isa kanaas madda kan jedhu eessatti jabaate? Daa kanarratti jechaadha. Hamma kan jedhu kunoo eessatti? Maa kanarratti jechaadha. Carraa kan jedhu kunoo eessatti? Raa kanarratti jechaadha. Soddaa kan jedhu kunoo daa kan jedhu kanarratti. Qeerroo kan jedhu kunoo raa kanarratti jechaadha kan jabaate. Asittoo dallaa kan jedhu kunoo laa kanarratti jechaadha. Kanaaf marree barumsa kana haala salphaa ta'eef yeroo gabaabaa keessatti barachuu ni dandeessu. Kanaaf marree idduma teessaniin karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, karaa waasaappiidhaan karaa isin mijate kamiiniyyuu barumsa kana yeroo gabaabaa keessatti qubee afaan Oromoo irraa kaanee aga keeyyata barreessuu aga dandeessanitti jechoota garaagaraa
dhimma keessan kan ittiin baattanii fi barreessuu dubbisuu haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa gidduutti warreen barachuu barbaadan barumsa afaan Oromoo kana lakkoofsa sii gadi isinii keenya kanaan karaa telegiraamis ta'e karaa waasappii, iimoo, zuum karaa isinii mijate kamiin iyyuu nu qunnamuu ni dandeessu. Kanaaf marree barnoonni har'a waliin ilaalle maal jennee jecha jabaa afaan Oromoo kan jedhudha. Kanaafiyyuu haala salphaa ta'een kanarra deddeebitanii gaafa ilaaltan ifa isinii kan ta'uu danda'udha. Kanaaf barumsa irraa qabnu asumarratti nu ga'a. Barumsa biraatiin akka walitti nutti deebinutti nagaan nu turaa. Galatooma.